kiyya roga era yodu asitti disede Indilla berat. Inni mo akkasumatti jirbeeta siidaa agarsiisuu tokko illee qabuudha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti. Keessummaan of bira qaba. Keessummaan kiyya sigaa akkuma amma argitanii weellisaa keenya beekamaa Muktaari. Muktaar baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Waggaa 21 booda jiruu biyya baqaa booda torban darbee gara biyyaatti deebitee jirta. Baga nagaan dhufte jennara deebinee bagas immoo gara istiidiyoo keenyaa nagaan dhufte. Akkasumas immoo afeerraa siif goonee tolee nuuf jettee waan as argamteef maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galateeffanna. Isinillee carraa kanaa kennuu keessaniif hedduu galatooma. Jiraadhaa ulfaadhaa isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya Muktaar keessummaa keenya waggaa 21 booda jiru biyya baqaa booda kan inni biyyatti deebi'e. Jiruun biyya ormaa maal fakkaata? Muktaar akkamiin gara weelluutti dhufee akkasumas immoo muuxannoo jireenya isaa keessatti qabu waan hedduu isiniif qooda. Daawwachaan faana turaa isiniin jenna. Yaada yookiin gaaffii yoo qabaatan immoo karaa toora bilbila istiidiyoo keenyaa 011 553 irratti nuuf bilbiluu dandeessu. Turtiin keessan nu faana ta'u jenna. Muktaar dhalatee kan guddate Baalee Gaasara Baaleetti dhalatee kanan guddadhe garuu Meettaarootti umrii hangamitti kan gara Meettaarootti dhuftan? Natti fakkaata ana ganna 7-8 akkana natti fakkaate. Muktaarri ijoollummaa isaatti adeebisnuuti maatii akkamii keessaa ba'ee ijoollummaa isaatti nama akkamii ture laata? Kan ijoollummaa kiyyaa warra kiyyaa fi warra guddadheetu beekaa. Maatii baay'ee sabboonaa ta'e maatii oromummaa isaatiif akka malee quuqamu maatii roorroo tole hin jenne tokko maatii namaafis ollaa isaatiifis kabajaa qabu tokko keessatti guddanne jaalala qabu keessatti guddanne. Anis odeeffannoon argadhe irraa keessumaa ijoollummaa isaatti warratu beekaa naan jetteetti jirta. Muktaarri baay'ee nama maatii keessaa nama addaati. Muktaar mana jiraannanii weelleen nabamu kolfaa taabaa jedhu. Akkas ture dhugaadha. Uumaa kiyyatti ani gammachuu jaaladha. Bakka lolaatitti nan argan. Bakka ani jiru sirbatu jira, taphatu jira, gammachuutu jira. Nama shanjaa yoo xiqqaate akkas bakka ani dhaabbadhe hiriyoota kiyya baay'ee wal jaalannaa. Waan taphadhuuf waan agartee namaafis baay'ee kabajaa qabuuf yeroo hundaa namni na biraan dhabamu. Ijoolleen hiriyoonni keenya biraan dhabamanii. Kanaaf ijoollummaa makaas ta'ee weelluun keessa kee jira? Ijoollummaa irraa kaasnee weelluun kun beektee wanni tole biyya ani itti dhaladhe Baalee Gaasaratti dhaladhe bakka itti ani guddadhe immoo Meettaadha. Bakki biyya ani itti guddadhe kun fagoo miti asirraa gara kiiloomeetira 100 fi wayitii 110 akka naman beekuu qabaachuun mana karaadha. Biyya baay'ee biyya nagaa, biyya gammachuu, biyya cubbuu hin qabne, biyya wannu poolisii wanni jedhanu biyya saniin turre baramu jiru. Caasama mootummaa keessattuu biyyi sun uummanni safuu beekaa. Gootummaa warra Meettaa yoo sitti himuu barbaade akkam jedhee sitti himu namoonni Oromoof mirga Oromootiif falman hundi isaaniitu naannoo kanarraa yoo ba'an Baalee dhaquu yoo dadhaban bakki isaan dhaqan Meettaadha. Uummata si waliin uummata dhugaarratti jechuu uummatni jagni keessaa bahe uummata aadaa fi safuu beeku rakkoo isaa karaa uumaatiin karaa aadaatiin fixatu gumaadhaan fixatu aadaa bareedaa qaban amma waggaa 21 biraa deeme aadaa sana mallee maqabaatan jedhee yaada akka malee kanatu ana artii kiyyarratti iyyuu akkan jabaadhu fi taalentii amma qabu kan akkan qabaadhu kana godhe achitti guddachuu kiyya. Ijoollee Meettaa gamaa jettees weellisteettaa fokkulu. Weelluun kun amma jalqaba irratti kan daawwattoota keenya afeerra jechuudha. Istiidiyoo kanatti kan waraabame.
Istuudiyoo televizyiinii Itoophiyaa kanatti waraabame seenaa addaa qaba inni. Gaafa waraabamu san akka ammaniifatti hiikkannee bishaan of jala keennee diriirfannee atillee qoma dhiibdan qoma dhiibee haasofnu kanaa miti beektee. Yeroo sanii beektee baay'ee afaan keenya kun akka miidiyaatti bahu hin barbaadamu dhiibbaan itti godhamee balballi cufaadhanuuf. Ofii ammoo namoota sadii kana maqaa dha'uu barbaadutu jira. Dajanee Guutamaati, Warquu Gaaddisaati, namni tokkollee Alamuu Tolasaa jedhama. Saamu'eelillee ni jira Rabbaa araaramuu fi amma hin jiru jedhanii. Simmanyillee hin jirti. Garuu Dajanee fi Warquun wareegama guddaa baasanii afaan kun akka asirratti bahu ijoollee wallistoota kana nu dubbisanii sodaatina abdiin kutatina achirratti isinii baafna jedhanii nu geessan nu waaman jechuun. Wayita nu waaman maraa isaan qorannaa irratti dhiyaatu. Sammooda nutti nu qoratamu maaliif akka nu dhiyeessan. Ani amma gaafa ijoollee meettaa gamaa waraabamu addaan kunneet achii ari'ame jechuudha. Waraabamu jedhani. Waraabamee akkuma waraabamee sirba baay'ee na waraabuu barbaadan. Addaan kutanii deeme achi. Kun jechuun afaan keenya afaan Oromoo sun sirbaa akka dhiyaanne dhiibbama uummata Oromoo irra jiru santu immoo nurratti raawwatee amma immoo sun darbe natti fakkaata Rabbi waliin qabsoo ilmaan Oromoo walii galanii godhaniin galata Rabbii fi galata qeerroo Oromoo kana fakkaata. Dhugaadha. Qabsoo guddaa keessa dabarsitaniitu har'arratti ifa baanii akkanaa walii wajjin teenya dubbanna waan isin keessa darbitan namoonni baay'een itti wareegamaniiti tolaan hin dhufne jechuudha. Kun immoo cimina nuuf kenna fuuldurattis ta'eetan yaada. Muktaar Meettaarraa gara Finfinnee dhufte qophii ijoollee televizyiinii reediyoo Itoophiyaa duraa irrattis hirmaachaa akka turte odeeffadde. Qophii ijoollee kana wayicha sagantaa sanbata guddaa Agadir sanbata jechuudha. Sanbata guddaa irratti wayita dhiyaatu qophii kana namni Girmaa Xiraawun jedhamu tokko gaazexeessaan tokko hin jira. Inni karaa namaa barbaadeen argee hirphaallee argee achitti nu afeere jechuudha. Abbaamis bakka jedhamu kana jira waajjirri isaanii. Achirratti diraamaa adda addaa irratti akka hirmaannu sirba adda addaa animeeshaa kiraarii jedhamtu kana taphadhaa isa taphadhee sirboota adda addaa achirratti sirba ture. Amma sirba tokko isa kaasiti kiyya jalqabaa irratti baase albama kiyya jalqabaa irratti baase qannoo bareedan talaas kootti yaa kololee jedhu. Fi sirboota adda addaa achirratti hojjenna turre karaa saniin gara Finfinnee dhufe. Akkam ture qophii ijoollee irratti hirmaannaa isin gochaa turtanii ijoollee irratti ammam dhiibbaa humneera jettu jechuun gama gaantiin dhiibbaa gaafa jedhamu. Yoo sani waamanii qooda keenya hojjenna. Ijoolleen baras immoo ijoolleen shamarranis hin jiru shamarran booda gaazexeessitoota illee ta'anii jiran ijoolleen sun booda fakkeenyaa kan akka Firiyoot Oolmaa, Raahel Girmaa, Ayinaalaa Majjamaa kan jedhaman jiru. Ijoolleen namootni dhiiraallee amma yaadadhuu jiran jecha jireenya ayyaanaa namni jedhamu irratti hirmaatanii warraan yaadadhu keessaa sagantaa san jaratu qopheessa Girmaa fa'aatu qopheessa akkas jedhaati hojjedhaa jedhanii isa san irratti hojjenna jechuudha. Suni qilleensa irratti darbaa waraabnee gallee teennee qilleensa irratti nuti dhageeffamu baay'ee gammannaa. Uummanni illee nutti marsee waan san dhaggeeffata akkamitti achi keessa seentan akkamitti hojjetta jedhee nu dinqisiifata. Sun immoo nama biratti akka fudhatama argannu qe'ee dhumitti guddanne keessa akka jaalala namaa argannu dhageettii argannu nu gargaare jechuudha. Keessumaa sana booda Finfinnee dhufuun kee carraa biraadhaafis hojiilee kan biraa irratti hirmaachuufis carraa sii baneera. Waa lama carraa naa ta'e hiree naa ta'e achi immoo inni tokko naaf ta'e inni tokko immoo toluu hin ta'e nafe maal seete wayitti dhufne sanii mana muuziqaa Kaasaanchis jedhamu tokkotu ture. Abbaa mana muuziqaa sanii waliin sirba akka hojjedhu namichi Girmaan kun itti nageessee sirba kiyyallee ilaalee naa hojjechuuf walii galle. Beellama qabannee wayitti dhufnu torban sadii booda wayita beellama naa qabee dhufnu jechuun sirbicha jalqabuuf namichi qoricha hedduu liqimsee du'e jedhanii wayitti nu dhaqnu galgalli isaatu cufaadha kan namicha sanii
carraan sun achiin bade jechuudha. Booda mootuu oduma waanuma kanaaf dhufu beeksisa tokko arge ka poolisiin wallisaa barbaada jedhanii beeksisa ba'e. Nama hedduutu itti hirmaate nama 1,000. Achi anillee hiriiruma galee itti seene achi seenee sirbi jedhanii sirba isaan naan jedhasanii sirbee nama 8 galchanii nama 8 san keessaa ammoo 8 san keessa galee 8 san keessaa nama 3 fudhatanii 3 san keessa aanna fudhatan jechuudha. Yoo 3 ijoollee akkasitti carraan sun baalee poolisii baalee achi dhaquun immoo maal na gargaaree nama Abbabaa Mulugeetaa jedhama. Namni suni nama jabaa tokko nama akka malee sabboonaadha. Oromoo ta'uu isaatu namni hin beeku inni garuu Oromoodha. Abbabaan kun nama gaazexeessaa televizhiina poolisii ta'ee hojjechaa ture. Kaleensaa lamaan illee dhukkubsatee miidiyaa irratti amma fayyee jira rabbi galannaa ga'u. Namni suni baay'ee gargaarsa naaf godhe akkanaan agartee heera muuziqaa sagalee akkatti baasan akkatti ritmii yookaan immoo akkatti sagalee kee baaftu akkatti jettu bakkatti kaaftu bakkatti deebiftu kanneen akkan bara yeroo isaa wayita namni ba'eefaa akkasitti na gargaara ture baay'ee na guddisuuf faayya ture akkanumatti waan adda addaa irratti dhiibbaan wayita nurratti godhamu keessattuu baay'ee nu gargaara dhiibbaan wayita maraas irratti godhama beekta wayita afaan Oromootiin hojjettu wayitii takka maal ta'e si fakkaata Baalee keessatti uummanni Baalee Oromoo orkestraan achi jiru garuu poolisii yoo sirbuuf gadi bahu sirba 20 yoo sirbame 18 afaan Amaaraatiin sirbama 2 afaan Oromootiin sirbama. Amma yoo anaa fi shaabeen gadi baanee sirbinu uummanni ka'ee gammadee sirba afaan isaa waan sirbinu. Yoo afaan Amaaraatiin immoo sirbamu uummatichi akkas marallee wannu hin jedhu mataa'ee dhaggeeffata. Kun immoo warra waliin hojjennu hinaafsisa beekte. Amma ani sirbee fixee namichi natti aanu sirbuuf yoo dhufu maayikii ka maastarii ka waan ittiin sirbinu san dhiisee ka biraa fuudhe. Amma Abbabaan kun maal jedhee fuudhee maayikii ka Muktaar sirbina hin sirbu maayikii san hin jedhe. Afaan Oromootu sirbame maayikii san beekte. Sanaaf shaabee waan akkasii yoo itti hedduu nutti dhufe ijoolleen nutti himan jechuudha. Maaliif ijoolleen sirbina sirba afaan Oromoo san afaan Oromoo illee hin jenne gaa. Jecha ittiin nu xiqqeessan san gargaara malee afaan akkanaa keetti sirbame kanatti ani tokko namatti maayikii jedhanii didan jechuu. Yoo kana agartee aaree ani lolee jennaan namichi amma Abbabaa sin jedhu kuni inni afaan Oromoo haasa'u beektee gaafa kan dhufe naan jedhe na dhageettaa jedhe afaan Oromooti. Isaan waan fedhanaa jedhanii anatu murteessaa mana kanatti guddattaa bakka guddaa geettaa calqisiitii hojii kee hojjedhu naan jedhe afaan Oromoo nattaase shaabeedhaan dhufe Amaartichi suni afaan Oromoo hin beekaa jennaan lakkee Oromoodha jettee namni suni akkasitti gargaarsa guddaa naa gochaa ture jechuudha. Anaa qofa odoo hin ta'in afaan sun akka naannoo sanitti jabaatu dhiibbaa gochaa ture. Innillee hiddisaa duuba Oromoodhuma waan ta'eef natti fakkaata. Muktaar weellisaan uummata Oromoo biratti har'a beekamaaf jaallatamaan kun dhiibbaa amma kana keessa darbee dhufeeti kan inni har'arra gahee uummata biratti fudhatamummaa amma kana argate. Kun immoo si cimsaa deema. Misirba tokko daawwattoota keenya afeerree adeemnu kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keessan ammas nu faana ta'u. Thank you.
Maal yaadatta? Sirbi kun egaa kan sirbi kun Dr. waan Artist Alii Birraati. waan hedduu Walii kanaan maal yaadatta? waa hedduu na yaadachiisa sirbi kuni. Sirba Alii Birraa baay'ee jaaladha. Sirboota isaa hedduu jaaladha beektaa. Amma immoo yeroon amma asirratti argu bifa keenya argite. Sun jireenya keenya himate. Lammaffaa immoo ijoolleen amma asirratti argitu kana keessaa warri lubbuun hin jiranii hiriyoonni keenya afaanumas guddisuu fi odoo nyaatiin osoo hin dhugin miila keenyaan magaalaa kana keessa deemnee akkasitti waan kana akka uummanni keenya qabaatu afaan keenya akka uummatatti bahu itti ifaajaa turre. Waan wal maketu natti dhagahama miti gara tokkoon eessaa kaa'ame eessa gaame gara tokkoon immoo ijoolleen yeroo san waliin beela'anii halkanii guyyaa hojjechaa turan jira rabbiin araaramuu fi wanni isaan itti faajan immoo amma karaa qabachaa jira rabbii waliin immoo fuulduratti baha jedheen abdii qaba. Weellu kana kan waliin hojjetan baandii gadaa bilisummaa. Baandii gadaati. Baandii gadaa. Ijoollee baandii gadaa waliin hojjennan. Baandii gadaa haala akkamii walii wajjin dabarsaa turtan? Baandii gadaa ani mana hidhaadhaa baheeti isaan dhaabbatanii itti dhufe. Dhaabbatanii wayituu san itti dhufe jechuun wayita itti ani itti dhufee jedhu hedduun keenya ijoolleen bakka mana hidhaa adda addaa keessaa baanee dhufne duris immoo waliin hojjechaa ture ijoollee kanneen namoota wajjin teennee haasofna fakkeenyaa kan akka Biqilaa Guyyutaa jedhantu jira walisaa jabaan Biqilaa Taanee Eebbisaa Haayiluu Kitaabaatii Umar Suleemanii Tuujii Muddee taanee jireenya ayyaanaa taaneeti wajjiniin haasofna yeroo baay'ee maal goona kan jedhu. Hojjennee namni tokko hojjetuuf jiraachuuf nyaachuu qabaa, bakka bulu argachuu qabaa, uffata uffachuu qaba, waan isa barbaachisu argatu isarra jira. Morka tokko qabnaa jechuun morki nu qabnu maal inni afaan keenyaaf aadaa keenya guddisuun dirqama keenya nurra jira. Waan ta'eef hojjechuu qabnaa beelaa fi dheebuu yoo ta'e wal gannee deemuu nurra hin jiru ka jedhu achii deebinee seera tokko tumanne. Wayita sirbinu galman argannu. Galma mana barumsaarra deemnee namoonni sabboontoonni daayirektara yookaan bulchiinsa mana barumsaa ta'an nuu kennu. Gaafa isaan galma kana nuu kennanii itti sirbuuf jenne ibsaa nurratti dhaamsu. Uummanni keenya immoo achumatti waliin dhaabbachaa oolaa. Daayirektaroonni yookaan immoo namichi waan san nu hayyame bariitu hojii isaa hin dhaba. Osuma akkana jennu booda baandiin gadaa akka baandii gadaa ta'u akka jiraannu namni lubbuu isaa, qabeenya isaa, maatii isaa waan hunda wareegee baandii qofaaf odoo hin ta'in yeroo sanitti ilmaan Oromootiif bakki itti hafuura baafatan, bakki itti dubbatan sodaa tokko malee lubbuu isaa kennee qabeenya isaallee wareegee akkuma inni wareege sanitti wanni hunduu harkaa badee waggaa dheeraa hidhamee ba'e obbo Isheetuu Kitil jedhama abbaa hoteelaa hawwii. Har'a Oromoonni bakka kana gahan wayitaa maqaa isaaniitu kaasuu dhaban baay'een gadda beekte. Obbo Isheetuun nama zamana dargiillee qabeenyi isaa martirraa saamamee waggaa 5 hidhamee toorchi godhamee zeerootti bahee deebi'ee qabeenya horate. Gaafa achiillee bahee namni kun yakka tokkollee hojjenne.
nuti bakka itti hojjennee aadaa keenya guddiftu nu hayyame waldaan fedhii haa dhaabbatu mana sanitti kan geggeeffamu Oromoon. Akka nuti bakka sanitti aadaa keenyaaf afaan keenya guddifnu yoo qabaanne mana sanii kafalleetu hin beenu jechuu dandeetta. Maaliif galiin nu argannu xiqqoo waan ta'eef. Wareegamni fedhii haa dhufu jabaadhaa afaan keessanitti aadaa keessanitti jedhee booda ganuu biyyaa baane waggaa 18 dhabanii amma dhiyoodhuma kana maniidhaatii baane. Qabeenyi isaanii sunillee amma akkasanitti waan jiru natti fakkaatu ani isaan hin argine. Obbo Isheetu Kitir afaan Oromootiif aadaa Oromootiif nama wareegama kafalan jedhaman keessaa nama tarree durarra taa'u.